Sagan nakobsa ko kasen dubbisa Yesus utuu darbu nama dhaloota isaatti jalqabee jaame tokko arge yommus bartoonni isaa barsiisa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate isa yakke moo abbaa isaa fi haadha isaatu yakke jedhan Yesuusin gaafatan Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjete yookiin abbaan isa fi haati isa cubbuu hojjetaniif miti isa fayyisuudhaaf hojii Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee Amen. 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 Ala waan sitti maan isa guyyaa keessa sitti dhufe duwwaa miti isa si duukaan dhalate sitti adda ba'a. Gadi fageenyaan yoo dubbadhe dhalootaan dargaggeessa ta'e nama ga'aa ta'e namni kaleessa sababa jaamummaa isaatiif isaa kadhatu beeka harka namaa isaa eeggatu beeka amma garuu fayyaa ta'eetu hin adeemuu argama gaafa argamee jedhu gaaffii uume namoonni wal gaafachuu jalqaban warri waldaa kiristaanaa keessa jiran iyyuu wal gaafachuu jalqaban abbaa haadhatti gaaffii dhaqe namichi kun akkas hin turre maal ta'ee eenyutu isa fayyisee jechuu jalqaban noo nama gaadha isuma gaafadhaa maatiin immoo achi deebisanii Sumo simiti jedhanii nama immoo anumaay waan nama baay'ee afaan lama haasofsiisu mana kee aduuf Simo simiti jedhanii anumaay Suma sa har'a waan kun wallaalee sanattis mataadhaa cabu balbala sirraa baneeraan tokko lama miti sadii afuriin wanta haaraan mana kee aduuf namni gaafa kam milkaa beektu gaafa ofirraa deebi'ee gara Kiristoositti deebi'u Yesuusi bartoota wajjin bidiruu yaabbateetu deemuutu bidiruun sana keessatti qilleensi jabaa ka'e qilleensi sun haa ta'u iyyuu malee bidiruun nyaatamuuf ka'e jecha tokko jedhan maaliif sinni buu nyaatamuun keenya jedhan dudduuba isaaniitti deebi'aniitu sila waca qabu sababa nyaatamuuf ka'anii waca qabu garuu ofitti deebi'an dudduubatti deebi'anii barsiisaan booddee isaaniidhaan rafaa jiru haala keerraa ija kee kaaseera namummaan kee maatii keerraa ka'u warra amantii hir'uu na dheefatee keetu qilleensicha gabje caljedhi Yesuusi galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa jedhu kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa bartoonni isaa namoota achi turan gadhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesuusin fudhatanii adeeman bidiroonni biraas immoo isaa wajjin dhaqan yommus qilleensi jabaan bubbisaa dhufe dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e Yesuus garuu bidiricha keessaa gara duubaatiin waa boraafatee irra ture bartoonni isaa isa dammaqsanii barsiisa dhumuun keenya si dhibu jedhan Yesuus dammaqee qilleensicha himatee dhaa bishaanichaan immoo cal jedhi gab jedhis jedhe kana irratti qilleensichi dhaabbannaan gabii guddaan ta'e kana booddee bartoota isaatiin maaliif sodaatoo taatan amma iyyuu amantii hin qabdanii jedhe isaan immoo guddaa sodaatanii namni kun eenyu qilleensaa fi bishaan hin abbooma isaanis isaaf hin abboomamu waliin jedhani Amen. Amen. Manje ini aja gab maka isang garu ya ada galte isa sana dona dapat galte sawwajo tu itu tarbut danda wajan me galme sa gal gashi hinto sa sinjana me thaye si fargam garu aman garu aman bartoota sana fudhadha maal ta'an hin iyyan maaliif sin dhibu waan ta'u kee nyaata kee ka'ee maal godhe hin ifate cal jedhi gab jedhi maaliif na gadaadha beekta kan waaqayyootu ofii oofaa kan waaqayyoo kenne kan
qaama kee ofiyyatti. Hojii Waaqayyoo keessa hin galina. Waaqayyoo bisi kan Waaqayyoo hin dandeessu ati. Utuu dandeesseesi hin dandeessu. Ergaa lama of keessaa qaba. Hin dandeessu utuu dandeessees hin dandeessu. Naa bukkee jiruuni dhimma keessa na Waaqayyoo dhiisee. Dhimma keessa na Waaqayyoo dhiisee. Bartooti sun dubbii isaan dubbatan dubbii jabaa. Sababa eenyuuf jaamaa ta'e dhalate. Isa moo abbaa moo obboloota isaa yakkee. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaamummaan gara arguutti kottaa. Namni waa'ee kee irraa kaasee wal gaafatu. Akka Yaaqoob guyyaan irraa kun guyyaa eebba kee maqaan keetti geeddaramu siif haa ta'u.